nam tokko dhufee maqaa kee jijjiiradhu maqaa koo waamamii akkan deemutti deemii sagalee kee jijjiira akka sagalee kootii godhii ofirraanfadhu waan ta'e yoo siin jedhe sarbitaa hin sarbitu ofirraanfatanii nama biraa hin ta'anii ofirraanfattee nama biraa ta'u hin dandeessu. Atis nuti keenya Oromoon uummata lakkoofsi keenya miliyoonii 30 walitti lakkaa'amnu lafa qabnaa aadaa qabnaa qabeenyas qabnaa eenyummaan keenya eenyuun gadi miti eenyummaan keenya eenyuun gadi miti. harka qabna miilas qabna hojjechuu ni dandeenya sammuun keenyas fayyaadha yaaduu ni dandeenya garuu kuni ta'uu dideetii akka dhiitamnetti akka dhiibamnetti waggaa dhibba tokko jiraanneerra gidiraan koos qaamuma kanaadha. Afaan kee irraanfadhu afaan keenyaan barreessi jedhu lakki afaan keessan kun afaan koomitii afaan keessan hin beeku afaan ofiitiin malee afaan ormaatiin hin dubbatanii kanaaf afaan kootiin malee ani afaan keessan kanaan hin barreessu jedha. Sobni dhugaadha dhugaan soba jedhu kanas hin jedhu sobni soba dhugaan hin jedhu. Seenaa kee irraanfadhu aadaa kee seenaa kee xureessi aadaa keenya seenaa keenya barreessii jedhu kunis ta'uu hin danda'u jedha. Kanarratti na dhiibu na hidhu na dhiirsu na guggudu na waati na waxannu maatiin koos rakkoo koo kanaan hirmaata. Ta'u iyyuu guddinaa daa'imman kana immoo ilaalisa gargaarsa maalii qabu ati sababa kanaan galtee hojii galtee dhabdee hojii keerraa ayyatamteef mindaan irra warqeen argattu immoo qoqqoo keessan illee hin geessu kanarratti immoo sin jiraachisan hin bade. Ni ajjeesuun badhaadha hin kadhatu gaafa qaba kutaanaa hojjetu. boqonnaan dhabee haara galfii na dhowwattanii gabii argachuu hin dandeenye lubbuun koo bakka qubachuu dhabde nan deema. Obsimee warqee akkana ta'uun gaarii miti. Guddinaa ilman siif malee jechuus barbaadee deebisatu hin dubbatin deemuu kooti maal wayyaa? Badhaadhaa dhiifama naa godhi amma hooma tokkollee dubbachuu hin barbaadu. Wal calleensa duwwaan barbaadaa deemi wajjin deemna.
Aku pulang cuma lima. Kena Islam gitu. Zaver masih. Araf bala. ባለፈው ሳምንት በወጣው ማስታወቂያ መሰረት ሁሉንም መስፈርት አሟልቼ ተመዝግቤ ነበር። እሱን ለማረጋገጥ ነበር አመጣጤ። ከየት ነው? ከለንደን። የትምህርት ደረጃስ? በአካውንቲንግ ማስተር ዲግሪ አለ። ማን አልከኝ? ስም በራዳ ገመዳ። አቤት። በራዳ ገመዳ እባላለሁ። በዳዳ ገመዳ አይደለም፣ በራዳ ገመዳ። በዳዳ ገመዳ። አዎ ተመዝግበሃል። ማስረጃውን ከፋይሉ ጋር አያይዙለት። አንተም ከሷ ጋር እናጨርስ። መልካም። ስብሰባ መግባት ስለሆነ ስልክ ከተደወለ መልእክት ተቀበል። ይቅርታ አድርግልኝና እዚህ ለምዝገባ ከመምጣት በፊት የት እንዳየሁት አይደለም እንጂ የተለየ አዲስ አይደለም። ምንም ችግር የለውም። እኔም ቢሆን ፊትሽ አዲስ አልሆነብኝም። ከዚህ በፊት ያየሁሽ ይመስለኛል። እውነቴን ነው። እስኪ በእናትህ ንገረኝ፣ የት ያየኸኝ? እርግጠኛ ነኝ ገብሬን ታውቂያለሽ። ወይኔ ገብሬን ታውቀዋለህ? ገብሬ እንኳን የውጭ ሀገር ጓደኛዬ ነበር። ኧረ አንተስ ጉደኛ ነህ። ምን ጉድ አለ? እኔ እንጃ ታዲያ ሳይና ምንድን ነው ልቤ የተሸበረው? አሸባሪ እኔ ከሆንኩኝ ታዲያ ልጋብዣ? ካሳው ከጠረጠረ እውነቴን ነው። ግድ የለሽም ማለቴ ትችያለሽ። በቅድሚያ ግን ጥፋቴ ቢነገረኝ ደስ ይለኛል። ጥፋትህንማ ምን ብዬ ልንገርህ? ወይኔ እግዚአብሔርዬ ምን ሆንኩኝ ግን? ካሞን ምንም ያሳፍር ነገር አለ? ፍላጎትሽን መግለጽሽ መብትሽ ነው። ለእኔም ቢሆን ደስ ይለኛል። ካሳው ምን ይሆን ንገሪኛ። ጥፋትህንማ አንተው ተመጣጣኝ አድርገህ ንገረኛ። ቡና ይምጣልህ ወይስ? ኖ ታንኪ ዩ። በእናትህ አትንኳል። እውነቴን ነው። አሁን ገና ጠጥቼ መምጣቴ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ሄሎ፣ እስቲ እባክሽ አንድ ጊዜ አዲስ ተመዝጋቢዎችን ፋይል አምጪልኝ። ጎሽ ቶሎ በይ። እርግጠኛ ነኝ አሁን ደህና አድርገን የተዋወቅን መሰለኝ። አንዴ ስልክሽን ብትሰጪኝ። እሺ። ስንት ነበር? የቤት 958888 958888 የቢሮ የመስሪያ ቤት 886677 ማን በል? ቤዛይት መላኩ። ቤዛይት መላኩ። ይቅርታ፣ ስም ማን ነበር? በራዳ ገመዳ። ማን ናት? በራዳ ገመዳ። ጎሽ አትሳደብ። እውነቴን እኮ ነው የምልሽ። በራዳ ገመዳ እባላለሁ። የምርህን ነው? የምሬን ነው የነገርኩሽ።
ወንድም ፋይልን ላገኘው አልቻልኩም። ኋላ ቀስ ብዬ ፈልጌ እጠብቅሃለሁና ከምሳ ሰዓት በፊት ደውለን እንጠይቅ። ኦኬ ፕሊዝ ከምሳ ሰዓት በፊት ደውላለሁና ፈልገሽ ወይ ያ ኦኬ ታንክ ዩ ተደውሎ ነበር? የለም ማለት ተለይማ የለም። እግዚአብሔር ይመስገን። አለምልሽ አቶ እንደሰነራሉ አንዴ ብታገናኝ ደህና ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ይኸውልህ ባለፈው ሳምንት ስለወጣችሁት የስራ ቦታ የተመዘገቡትን ተወዳዳሪዎች ዶክመንት ሰብስበን አጣርተን ነበር። አንድ ሰው በአጥጋቢ ውጤት ሁሉንም መስፈርት አሟልቶ አልፏል። ችግሩም መሰለ ስሙንም ለመጥራት የአንድ ዓመት ኮርስ ያስፈልጋል። በዳዳ ገመዳ የለም በዳዳ ገመዳ መስሪያ ቤቱ ለዚህ ስም ማሰልጠኛ አዲስ ባጀት የሚመድብ ከሆነ ጠርቶ ማዘዙ ራሱ ሰርቶ ከሚሰጠው ጥቅም በላይ ሳስቸግር ቀራል ብለህ ነው። በስህተት ነው የመጣው። ከበላይ መስሪያ ቤት ደርሶናል። ለሌላ ጊዜ ተጠባበቅ ብዬ ልንገረው። እሺ እዛው ቢሮ ድረስ መጣው ጌታ። እሺ ሄሎ አቤት ማን ነበር? በዳዳ ማንን ፈልገህ ነው? ተሳስተሃል። ስንት ነው የደወልከው? ቤዛይ የምትባል ልጅ አናውቅም። ለመሆኑ በዳዳ የእንጨት ስም ነው ወይስ የሰው ስም ነው? ሄሎ አቤት ማን ነበር? በዳዳ
እንዴ እኔ እኮ አዎ ይህንን ቁጥር የሰጠው አፈቁምላቸውን ለማግኘት ይረዳ እንደሆን ብዬ ነው። አዎ አሁን ብዙ ንግግር አያስፈልግም። ሁለተኛ በዚህ ቁጥር ደውለት ምን ይዛቀረ ገገማ ገመዳ ምን ይለፋደድብኛል? ምን ነው ልጅት ካልጠፋ ይሰው ነው
ijoollee keetii akkamiin jiraatu ijoolleen gaarii ija kee ilaalanii aadaa kee dhabanii akkamiin jiraatti ati ijoollee keetii yeroo hundaa gadditee yaaddoftii guutee ilmaan tolchitee silaasnani man jedhe mitii kana malee jireenya maalii qaba mee afaan kootiin nan hima sakka kootiitii kan jaalalaadha manaaf jireenya ijoollee ilaalu aadaa koon barsiisa seenaa darben hima gaaf tokko lafti ni bari'a gabrummaan ni bada maan oromoo gaaf tokko nama taana akka nutti dukkanaa'etti hin hafnu akka nutti dukkanaa'etti hin hafnu. Guddina hojiin akkamitti Gaarii hojiin gaarii. Warqeen mana keessaa jiru qabatteetti natti fakkaata. tole Kunooti kaan jiraanna. arrabamee guddina akkuma gurra keenya gadi dhaggeeffattu abdiin qaba. Gaarii atti kufi. Waan isaallee haaraa miti. Kanaan dura torban darbe gaafa hojiin maali fiixee isaatti kaaseen ture. Waa'ee jireenya kooti. Jireenya koochuun keenan galle. Jireenya jechuun irree hojii argachuu mana ijaaru fuudhuudha. Tole. Garuu kunoo erga Londanii dhufe har'a waggaa tokko. Erga waggaa tokkootiiti hojiin barbaadaan noolaatti itti milkaa'ee jira.
hojii argatteesi hojii qofaasaa bu'aa maalii qaba? Horiin kumaatamni guyyaatti akka eegeetti yoo dhangala'aa oole bu'aa sii qabu. Nama barbaachisaa jechuu gooti. Namumtillee mana keessa yoo naasa'u ta'e sagaleen dubartii mana kee dhaga'amu taanaan manichi gaamba baasee waan si nyaatu sitti fakkaatee dhiisi baqadhu fiigi barari siin jedha. Yoo immoo mana galtee ciisa ta'e afurii dubartii qaama keetti hin buusaanaa fakkeenyi kee jirbuma diilalla keessa qofaasaa ciisu wajjin tokkochi. Seera ciisuun kee jechuu gooti. Garuu rakkinni isaa waan inni beektaa dubartii argachuu irratti. Dubartii jireenyaaf taasisu. Kanaan dura dubartoota baay'ee argee haasofsiseera. Garuu olii ta'uu hin dandeenye. Natti kan inni irraa baqatu. Maaliif akka ta'e waan isaan hangalee naafuu amma ammaatti. Fakkeenyaaf kunoo torban darbee amma hojii barbaadachuun biiroo tokko hojii dhaqa. San biiroo sana dhiira kuntala tokko hojjechuu fi walitti baana. Intala marti qaama isheetii akka urjii ifu tokko. Edaa isheen yeroon gara biiroo sanaatti hojii barbaadachuuf deddeebi'aa ture na hordofaa turte. Baay'ee na gargaara. Hedduu gammaddees. Anis waan isaanii barsaaniif hedduu nan gammada. Dhumarratti gammachuun koo suni daqiiqa waan xinnoo sana dura darbuu hin dandeenye. Dhugaa masaa sitti himuuf. Intalli bifti ishee akka biiftuu ifu sun haaloo tokkichaa dhaqaa uffate. Intala biftii sana badhaasuma waaqarraa gannaa buuse malee dhuguma uumamtee waan biyyarra jirtu natti hin fakkaanne naan. Garuu maal godharee sun akka sanaan itti fufuu hin dandeenye. Miilluma naqeen deebi'ee sii gala. Achii booda nafantaa hotilee irraanfattee hojii isheetti kaate. Yaa obboleessa koo amma dhimma keessan asii xumuruu hin danda'u. Mee booda naa bilbileettee lakkoofsa bilbila isheetiin haalaati. Gaarii jedhee bilbileetti. Sagalee ishee ta'utu hin beeku. Ishee ta'utu hin beeku. Nama akkas jedhamtu hin beeknu naan. Amma soobsuu dadhabee bilbile. Naannoo oggorii laataa jedhee. Obboleessoo naan. Lakkoofsa kana kanan sii kenneefi akka ajajaa koo ittiin quunnamtuuf malee akka fi waan jaalala keetiin natti himtuuf ni naan. Gaarigaa sabiiroo akka isa ittiin quunnamuufi isa manaa immoo akka deemu ittiin quunnamuuf naa laatti laata. Kanan naan galina. Achii booda isheen akka naan jettee naan afaan qabatee itti dhiisee siin jedha. Maqaan ishee eenyu jedhamti badhaadha? Maqaan ishee Beezaayit Malaaquu jedhamti. Akka nageetti abbaa ishee lafa nyaaraan mataa baatee jira. Ati waa'ee kee kan itti himte qabdaa? Waayuu waa'ee koo waan itti beeku hin qabdu. Barumsa koo dandeettii koo walumaa gala eenyummaa koo barre malee maal akkan ta'e barteetti. Warra kan isheen barte maqaa koo. Maqaa kee eenyu itti himte? Balaa gammadaati. Gammada gammada. Sana booda maal haasoftarree? Waayuu sana booda waan haasofne tokko hin qabnu. Lafantaa illee raaffattee hojii isheetti taate. Intalli mala aadaa fakkaattu yaa guddinaa. Haaluma tokkichaan seexana taatee si jira. Gaariidha. Badhaadha. Ati eenyu akkasiif ta'u hin beektu. Matuma keeyyuu waan toshitee beektu natti hin fakkaatu. Isheen garuu eenyuun akka jaallattu eenyuun akka jibbitu beekti. Kanaaf walii ta'uu dhabdanii hubadhu. Jireenya gaarii tattaafatta miti ati. Nageenya barbaadda miti. Akkuma si ilaaluttu mataa kee waan baay'ee yaadu natti fakkaata. Maala yaa guddinaa? Garuu akkatti jiraatan jiraachise siif galaa? Naan galle. Yoo qulqullummaa barbaadanii duraan dursanii dhannoo fi dhiqatu.
Taansanii wayaa ofii miiccatu. Achi siree ofii qulqulleeffatu. Geergoof tafkii irraa haxaafu. Irraa balleessu. Geergoof tafkiin nama nyaatu. Nama oksisu. Nama tuutu. Geergoof tafkii wajjin rafuun hin danda'amu siin jedha sii galaa. Fakkeenyi kee kunis naan galle yaa guddinaa. Kunillee qoosaadha. Itti yaadii hojjedhu, itti yaadii filadhu, akka jireenya isaa abbaa isaatti beekaati. Arguu qofatu hin ta'in hubatan ilaaluutu caala. Jireenyi laayyoo mittiin siin jedha. Maal taatan? Maal inni ijoollee? Maal taate boosineeti? Ate booti ijoollee noora. Boyne eenyu si arrabsu? Maal siin jedhan? Ijoollee mana barumsaa ta'a. Boyin. Maal inni maal si arrabsu? Inni hundi si arrabsu kun. biyyiree keenya tureyoo humnaan nurraa fudhatanii abbaatti ta'an malee biyya keenya irraa isatti baqannaree booyini yoo kan warra isaanii kana dhuga nurraa ittisani kadhaadhaan taatteetii kadhaadhaanis hin ta'u booyinati booyin kadhaanis hin ta'u ugaayoo babarii sabaa deemu dhoorras arra misaalii nujittisiiseera neetiin immoo ati maaliif hin boonye an maal akka isheen taate yoo bal'aan hojii jalatti seetaa hin boona dhaara malee sobun boyin in sobu sanin sobun boyin ti gallan ci toromoda gallan makabotin sari wagga da fata kwati tirutti baba dalila ti gallan wagga banduratti inti adaf sena bonsa heddu kamna turre
seera nama miine seera ittiin bulmaataa seera hawaasni Oromoo ofii isaattiin of bulchu sirna abbaa gadaatiin akka gaariitti wajjin bubbulaa turre dimokiraasii mammachuun turree dhufe kana nuti waggaa dhibbaan duratti muka odaa jala teenye akka gaariitti diriirsaa turre sana booda garuu mootii Habashaa Minilik kan jedhamutti goobanaa daachii kan jedhamu nama keenya tokko mootummaan sii kenna jedhee of jala godhatee ka'eeti biyya keenya biyya Oromoo kana cabsiyaa seene ergasiiti tuffatamuun ergasiiti saamamuun ergasiiti dhiitamuun kan hiree Oromoo kan ta'e ergasii dhiitamne ergasii dhiibamne harkoota gabrummaa koloneeffate nafxanyaa jalatti kan kufnes ergasiiti. Seenaan keenya inni gaanfa Afrikaa keessatti humnaan gaa qabullee seenaa gabrummaatti kan inni jijjiirame erga sanaati. Erga sanaati hamma maqaan hin qabnellee nuu kennanii bishaan keessaa ba'an jechuu qabanii ijoolleen sinarraa rabsan sun ijoollee alagaati abbootii isaanii irraa dhaga'aniiti hin sodaatinaa gaallaa miti nuti Oromoodha Oromummaa keessanitti boonaa malee mataa gadi hin qabatiina. Oromoon aadaa fi seenaa boonsaa hedduu qabna jedha hin sodaatina mataa gadi hin qabatiina. Jali gaariidha. Biyya keenya bilisoomsuuf, aadaa keenya deebisuuf, afaan keenyaan dubbachuuf qabsoo walirraa hin cinnetti godhamaa jira. Qabsoo kana keessatti firootiin keenya baay'een dhama'aniiru. Baay'een isaanii manadhaa keessatti torturaniiru, gubataniiru, waxalamaniiru. Hedduun isaanii dhumaniiru. Summii dhuganiiru, summii. Baay'een du'anii hafaniiru. Ammas taanaan qabsoon keenya hin dhaabne. Amma Oromiyaa kottee alagaa jalaa baatee kan Oromootaa taatutti qabsoon keenya ammas ittuma fufa. Boleessa koo qeerramsoon hin beektanii wasiila keessan sagaaf tokkollee halkanii mana kana dhufee deebi'e kan rifeensi mataa isaa dheeratee jiru sana. Inni gaa bittaan abshaalummaa ittaan alagaa taa'ee jennaan kan inni bosona seene gaafasis kan dhufe bosonaa ba'ee. Bilisummaa keenyaaf lolaa jira. Hiriyoota isaa firoota isaa baay'ee wajjin waliin ta'ee walabummaa keenyaaf falmaa jira. Yoo qeerramsoo qabsoo kana bakkeen hin ga'iin kufeef qabsoo itti fufa hiriyoota keessan wajjin walii taatanii qabsootti fuftu. Amma biyya Oromiyaa irratti biiftuun bilisummaa ibsutti qabsoon ittuma fufa. Gabrummaan hin hafu. Dukkanni dukkanaan hin hafu. Gaaf tokko ittiin oolu gaaf tokko ittiin oolu. Dukkana duubaan itti natti mul'ata. Dukkana duubaan itti natti mul'ata. Amma ifa sanaatti wallaansoo ni qabna. Wallaansoo. Guddina mee anaan na of galchaame haasaan kee diboochi ijoollee kanaa inaan gara na obsisuu dide jiraa miilan deemaa. Jabaatu sana jedhi.
Ani sama Romi ambil suatu kerana sofa nak apa? Guddadhaa kanaaf ga'a. Guddadhaa kanaaf ga'a. Garuu waan tokko hin irraanfatina. Atin bareeddanu fakkaata atimmoo hin fokkiftadhanii akka lagaan gargar isin hin baafne alagaan abshaalaa. Kanan irraanfatina. Irraanfatina. Gaafa rakkinaa gaarii alagaarraa hamaa fira ofii hamaa lammii ofii wayyaa kanan irraanfatina. Isin kan waliiti malee kan alagaa miti. Alagaan alagaadha. Kanan irraanfatina gargar hin bayina. Akkamitti mangalaaf yoo maal godhani dhukkubni keessa isaa madaan keessa isaatti mul'ata. Akkamiin yaadni isaa akkamiin hamileensaa akkamiin afaansaa akkamiin yaadni isaa hundi tokko ta'ee tokkummaa isaa jabeeffatee dhukkuba gabrummaa jalaatti of haa baasu. Akkamiin roorroosaa akkamiin gadadoosaa akkamiin boo'ichasaa akkamiin gammachuusaa dhaggeeffachiisu akkamiin ofaa dhaggeeffatu. Akkamiin haadhee dhukkuba isaaf hafuuraa baafatu. Dhukkubsannee haaduullee hin dandeenye miti. Ofii dhibamnee ofii boo'ullee ofii duunee ofii boo'ullee hin dandeenye. Onneen keessatti boo'ee. Onneen keessatti boo'ee mimmaan cobsee onneen keessatti dhikkifate onneen keessatti dhiiga cobsaa jiraate dhuftisaa maanta laata. Mee laallakaa. Yaa Oromoo maaliin si adoochan laata? Maaliin si adoochan laata? Kafaan keef yaadni kee tokko hin taane qoricha maaliitiin si tuqan laata? Yaa Oromoo maaliin si adoochan? Akkam godhee onnee koo sii kennu? Akkam godhee onnee qeerramsichaa si keessa kaa'u? Maali? Guyyaatti sa'aatiitti foon kee sirraa citee inni kee gadi cabu maaliif sitti dhaga'amu? Sitti dhaga'amuu dide moo obsa harreedhaaf kenne siif kenne? Harreen illee yoo gamuuf yoo dadhabdu ni mufatti. Harreen yoo gamuuf ni mufatti.
Kerram. Tayara. Kerram sicha baga dukte. Tayara sila. Atam ya. Kerram. Tai. Nagara. Kerram. Yurta. Naga. Lubung ke yurti. Agar. Waaqayyo gooftaa qeerrantu sabaan. Hoike. Atam. Tayara. Atam. Nagara. Tanji. Agwa. Tayara. Bagana. Tai Kerram. Dari. Naga. Kerram. Tayara. Naga. Warke. Ijoollee koo waami Kerram sunaa dubbasanii. Yurta. Naga. Tayara hoji. Uumaan jira. Bo. Malan tayo ito. Anni keenti fayyaadha. Naga hoji. Naga. Gaarii. Nus fayyaadha. Ready? Atam. Tayara. Atam. Kita. Kaya kita. Atam. Nagara. Gulwa. Ikomwad. Kita. Kita gulwa. Atam. Kerram. Tayara. Atam. Wala garee Arab bahasa. Wala gara. gaarii. Warqee. Dhaqi balbalarra dhaawwadhu nama nurraa eegi kaan tala silaa biyya keenya keessatti gogorrii taaneerra. Dhaqi mee. Kerram. Haalli jiru kun attamire. Haalli jiru baay'ee gammachiisaadha. Injifannoo xuluqaa galmeessaa jirra. Abdii qabna. Gaarii. Jabaadha. Uummannis dammaqaa jira. Hirribaa dammaqee obbolaa jira. Of qopheessaa jira uummanni. Harqoota gabrummaan baannudhaa jira. Jabaadha. Ati attamii hojii kee Maalani? Nan barreessa. Afaan keenyaan aadaa keenya seenaa keenya ni barreessa. Abdiin qabus kaayyoon koos kanuma Kerram Sumaa'een. jabaattu guddina humna biyyoolessaa jirta. Amma kana misiin jedhu jarri immoo attamatti jiraachisu kanuma. Jarri maali? Isaanis sabaran hojjetu. Anis sanitti amanuuf san fedhuun hojjetaa jira. Hidhaadhaan na adamsu, hidhaadhaan na doorsisu. Na sodaachisu. Foon guggubu. Amantii koo keessa koo immoo hin guggubani. Keessi koo fi amantiin koo fayyaadhaan siin jedha. Gaarii. Amma kana si argamu jira? Jira malee. Kutaa lamadha. Walitti wal duukaadha kan inni jiru. Ilaalli duraa kuni seenaa Oromoota qabsoo bilisummaa keessatti wareegamanii fi warrallee amma biyya faranjiitti deemanii gootummaa Oromoo galmeessisanii kan gooticha gara Walloo kan Abbaa Waaqa Ofaa, kan gooticha gara Finfinnee kan Tufaa Munaafaa, kan gooticha gara Guumaa kan Firdisaa Abbaa Bobdiifaa, kan gooticha gara Horroo kan Abiishee Garbaafaa, kan Abdiisaa Gaafaa, kan Oliiqaa Dingilfaa, kan Fatansaa Iluufaa, kan Maammoo Mazammirfaa, kan Taaddasaa Birruufaa, kan Elemoo Qilxuufaa,
kan gooticha gara baalee kani Abdullaahi Gadamoofaa kanaafi kan gootota Oromiyaa hedduu as keessatti barreeffamee jira maqaa isaanii waameen fixoo kan qabu as keessa kutaan lammaffaan immoo seera hawaasni Oromoo ittiin of bulchaa ture seera nama miine